كتاب 40 حديثة دقدمي سديتفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث 28 دقدمي سديتفا. عن أبي نجيح أبا نجيح الراودي فمي مكانسا العرباض ابن سارية. عرباضي المسارية جدما رضي الله عنه، الله نسر هجالة قال جده وعظنا نقرسي رسول الله إرجمان الله صلى الله عليه وسلم موعظة قرصة وجلت كسودات قرصة صدات منها إسير إنو نرى قرصة سنرى القلوب قلبيلين قرصة إسير قرصة سنرى qalbiin teenna sodaatte nu gorsani gorsa cimaa jechuudha. Wadarafat imimmaan kabuuste minhaa gorsa sanirraa alcuyuunu ijjoonni illee ijji تنين إممان كان بوستي سبب غرسة سنيتين. فقلنا نجني يا رسول الله يا إرجماء الله صلى الله عليه وسلم كأنها أكوان إسين غرسة تنججو موعظات غرسة مودع نما آمنا لأنما غرسة آمنا فكاتي غرسة آمنا يوتو يجون فكينا ماتينوسو فكينا المفيد توويد آمتا جراته bakka nagaan naa deemi jedheeti osoo itti dhaamataa jiraate akkamitti dhaamata qalbiidhaan bakka waa takka osoo nan bifatiin gorsa cimaa qalbii isaarra waan jiru hunda itti dhaamata akka waan akkasii fakkaatti yaa ergama rabbii jedheeni akka waan eeyyan jedhanii deebisaniiti ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam booddee maal jedhaniini fa'aawusinaa hayyeenuu dhaamaa kaa jedhaniini qaala ni jedhe nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uusiikum isiniif dhaama bitaqwa allahi ta'ala sodaa allahi ta'ala ol aanaa ta'e sodaa rabbii isinii dhaamaa jedhaniin rabbiin sodaadha. Rabbiin sodaatu jechuun maal jechuu waan itti ajaje raawwatanii waan inni irraa dhorke immoo irraa fagaatu. Wassamci dhagahuu waxxaacati tole jechuu wayinta ammara osoo mootii taasifamillee aleekum isinirratti abduun gabrichis osoo gabrichi illee daangaa ka isinirratti mootii taasifamuuti dhagayaa tole jedhaanii jedhan. Wa innahu man yacish minkum namni jiraate jedhan. Man yacish jechuun kan jiraate minkum isinirraa fasayaraa arguudhaaf ta'aa jedhan fuulduratti maali ikhtilaafan wal dhabiinsa kathiiran hedduu namni umrii dheerate wal dhabiinsa hedduu ganaa arguu hedaa jedhan fa'alaykum qabadhaa isinirraa jiraatu jedhanii hiikanii qabadhaa jechuudha. Fa'alaykum qabadhaa bisunnati sunnaa kiyya qabadhaa sunnaa kiyya qabatuun isinirraa haa jiraatu qabadhaa wasunnati sunnaa al-khulafaa'i khulafaa yookaan bakka buutota arraashidiina qajeeloo almahdiyyiina qajeelfamoo warroota ta'an min bacdii naboodaan warra naboodaan bakka bu'eetiin rabbiin isaan qajeelchee qajeelfamoo ta'an san isaan qabadhaa sunnaa isaaniillee jedhan abbuu ciniinaa addii godhu jechuun ciniinuudha qabadhaa jechuudha abbuu ciniinaa aleehaa isii irratti ciniinaatiin qabadhaa binnaa waajizi qarriinfaadhaan fakkeenya namni tokko waan tokko yoo qabe sirriitti qabataami akkasii qabadhaa jechuu sunnaa isaaniitii fi sunnaa kiyyallee wa iyyaakum lubbuu keessan fageessaa wa muhdathaati haarawa al-umuuri wantoota haarawarraa lubbuu keessan fageessaa jedhan fa inna kulla bid'atin hundi bid'atin bid'aadhaa yookaan wanta haarawa dhufe balaalatun jallina wanti haarawa dhufe amantii keessatti wantummaan qajeelaan tokkochillee hin jiru hunduu jallina. رواه حديث كانوا ديسجر أبو داود أبان داودي والترمذي ترمذي في أبي داود ديسه وقال جران مال جراني حديث حسن صحيح حديث غاريدا حديث صحيح تأيرا جراني تيني كتاب ساني كيسا قبيسان ما إن شاء الله هي كيسا ولي غلاني هاي لالوكم ماما تقو لاني لالي حديث نكوني أبا نجيح الراو ديفمي مكاني سا عرباض ابن ساريا جرما عرباض ابن ساريا كوني ورى أهل السوفا يوكان ورى برندا بولان sahaabota zuhaada yookaan warra zuhdii qaban warra rabbii isaaniitiif jedhanii gaduuf qaban warra rabbii isaaniitiif jedhaniitiin barandaarra bulan subhaanallah sahaabota hiyyeeyyii haa ta'an malee garuu qalbiin isaanii dureeyyii ka ta'an sahaabota akkasiirra turanii rabbiin isaan irraa haa jaalatu jannata keessa isaanii fi nullee warra walitti dhufnu nu haa taasisu. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gorsa cimaa gorsanii gorsa cimaa nabiyyiin keenya yoo gorsan qalbirraa gorsan minal qalbi ilal qalbi qalbirraa gama qalbirraa dubbatan qalbii nama seensisan. Nabiyyiin keenya illee sallallahu alaihi wasallam yoo gorsan qalbii guutuudhaan gorsanii bakka gorsa bareedaa akkaataa gorsuu qabaniin gorsanii. Kanaaf sahaabonni maal ta'anii gorsa saniin ni sodaatan rabbiin akkasuma imimmaan ijji isaanii gadhiifti jechuudha. Subhaanallah.
booddee nabiyyiidhaan sallallahu alaihi wasallam maal jedhaniini ergamaa rabbii gorsi isin nu gorsuu heddan kun gorsa nama dhaamannaadhaan bakka nama walitti dhaamateeti yoo nagaa waliin jedhee bakka namni adda lixuuf deemu maarkame walitti dhaamata waan ciccima walitti dhaamata qalbiidhaan bakka wallaahi boohee maal ta'e akkasii walitti dhaamata. Akkas fakkaatti jedhaniini nabiyyiin akka waan jedhaniiti booddee nuu dhaamaa akka jedhaniin gorsa akkasii barbaannaanus. Booddee nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam tokko lama jedhanii eegalan. Taqwaan rabbii isinirraa jiraatu taqwaa rabbii isinii dhaamaa taqwaa rabbii qabadhaa jedhan. Taqwaa jechuun maal jechuudha? Fi'ilul ma'muraati wajtinaabul manhiyyaat. Waan rabbii itti nama ajaje raawwatanii waan rabbi irraa nama dhoorke ammoo irraa fagaatu. Sodaa rabbii wanti jedhamu isa kana. Ittaansee dhagahaa jedhan tole jedhaa jedhan maali mootiin muslimaa amiirri muslimaa tokko yoo isinirratti kashuumamu ta'e tole jedhaanii isaaf ajajamaa jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maal jechuudha? Mootiin muslimaa nama kamuu haa ta'u. Eenyuunis haa ta'u daangaa gabrichallee osoo ta'e gabricha amma namni tuffataami gabrichallee osoo ka ta'u ta'e isa tole jettanii jala deemuu qabdanii jedhani. Kanaaf tole jennee jala deemuu qabda mootii muslimaa ajajaa muslimaa amiira muslimaa tole jenneetiin jala deemuu qabna. Waan inni maasiyaatti hin ajajiniin maasiyaa tole hin jennu garuu waan achi asii waan hundaa tole jenneef jala deemuu qabna. Ittaansee nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam isinirraa namni umriin dheerateetiin jiraate waa hedduu ganaa arguu heeda wal dhabiinsa hedduu arguu heeda jedhani. Akkuma isaan jedhan dubbiin ta'e nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam du'anii jennaan waa hedduutu argame. Fakkeenya du'a isaanii booda bara Abii Bakri bulchaa ture maaltu argame ummanni zakaa dhoogatee islaamummaa keessaa bahee lolli hedduun sahabota gidduu argame. Fakkeenya Musaylamatal Kazzaafaati nabiyyiidha jedhee achi bahee wal dhabiinsa achirraa eegale zamana Umarii illee Umariin ajjeefame zamana Usmaanii illee Usmaaniin ajjeefame zamana Aliyyi illee wantuma akkasiitu ta'e jechuudha. Kanaaf wal dhabiinsi nabiyyiin jedhaan dhugamaan argame. Yeroo wal dhabiinsaa keessa maal ta'uu qabna? Yeroo keenya kanallee kun wal dhabiinsi guddaa jira aqiidaa keessatti, dalagaa keessatti namni bakka kallattii garaagaraatiin wal dhabuu jira. Furmaanni maali? Furmaanni tokko faalaykum bisunnatii sunnaa nabiyyii qabatu. Sunnaa jechuun maali? Karaa nabiyyii jechuudha. Karaa nabiyyii qabatuu qabna. Hadiisa isaanii qabatuu qabna. Qur'aana isaanii qabatuu qabna. Karaa isaan nabii nuu dhaamaniitiin nuu dhiisaniitiin deeman qabatuu qabna. Furmaanni kana. Ittaansee sunnaa khulafaa'aa qabadhaa jedhan sunnaa bakka buutota arraashidiina qajeeltota almahdiyyiina qajeelfamtoota min baadii nabooda warra nabooda qajeelanii qajeelfaman isaan bakka buutoo kiyyiin sanniin qabadhaa jedhani. Maal jechuudha? Khulafaani gurguddaan afurii waliigala isaan 5 jedhanii waggaan isaallee waggaa 30 jedhan ulamaa'iin. Khulafaa'ota kanniin sunnaan isaanii sunnaa nabiyyiitiin garagara jechuudhaaf yookaan sunnaa addaa qaban jechaaf osoo hin ta'in sunnaan isaaniillee waan garii keessa akka adda ta'e ni jira. Fakkeenya Usmaan fa'aati fakkeenya azaana tokkoffaa guyyaa Jum'aa azaana tokkoffaa fi azaana lammaffaa jedhamee jira. Wanta akkanaa Usmaan biraa dhufe bara nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam hin jiru sunnaa Usmaanii irraa dhufe wanti akkanaa bid'aa jedhameetiin hin ilaalamu. Wanti sahaabota irraa dhufe wanti isaan irraa nu gahe bid'aa jedhameetiin hin ilaalamu. Sunnaan isaanii akkuma sunnaa nabiyyiitii wannuma nabiyyi irraa baratan nu barsiisanii kanaaf karaa isaaniillee qabadhaa jedhan. Abduu alayhaa bin nawaajiid nawaajizaan yookaan qarriiffaadhaan ciniinaa qabadhaa jedhan sirrii qabaa jechuudha. Gadi hin dhiisinaa sirrii qabadhaa nuun jedhan. Booddee dhaamsi isaanii maali? وإياكم ومحدثات الأمور وان حار ودفه وانت حار ورا لبو جيسان فجيسان رافقا أدراجنني فإن كل بدعة ضلالة وانت حار ودفه أمانتي كيسا هندو مالي جلنا وانت أجيلة إنجو بدعان هندو جلنا موليني بدعة إيه بدعة إرجاجة أمي جلنا بكا نمني سنة نبي صلى الله عليه وسلم كراكا عن هوبته والله جلني جريني ساكي سنسينو كالتي كان عن هوبتنا ربنا ما كراك أجيلك أبته كراك أجيلو ما رجراته الردو إيتين نبيي كينا وجين حودي ساني الردوغي جناتك يسا والغو ونافسني لربنا هاتايسو إن شاء الله حديثة 40 اتفوفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.